راديو والرونجيلاتي. راديو والرونجيلا تقوم مولدوتي رومو والرونجيلا أوروباتين كوباي توربانيت سياتوكو ويا سامبدرا أجفتوت بيوتي غانف أفريقاف نانو ساتيف أكل كوبس ساعتي إثيوبيات جلجل ساعتي كل لما هم ساعتي كل لما فلكات دمبلي جبابا كيلو هيرزي كما كل شنيف إبشنيف كل شن يوكانس متر باندي كل سجلرت أجفتوت كباف جدو جلس أوروباتي فمو أكل كوبس ساعتي جدو جلس أوروبات جلجل ساعتي دكتمي توكو هم ساعتي دكتمي توكو فلكات دمبلي جدو جلسا كيلو هيرزي كما توكوف إبسديف شنتمي شنرت كان سنككبو تمساس رونجيلاتي كون راديو والرونجيلاتي. Chubbu kuno arganne Siracho Jesus dalate nui fofkenne kuno ikamne ergamonni kan safsagadan motin waqota kuno dalate harka fuune attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Roongeelaa reediyoon Roongeelaa sagantaashee addaa guyyaa har'aa qabattee dhiyaateetti. Ayyaan dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kabajanii kan dabartan akkasumas immoo kabajuudhaaf kanatti deemaa jirtan maraan baga ittiin isin ga'e jechuudhaan sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Akkuma baay'een keessan yaadattaniif beektan ayyaanni kun biyyoota garagaraa keessatti guyyoota garagaraa kabajama. As biyyan keessa jiraadhu dabalee biyyoota dhihaa baay'ee keessatti ayyaanni kun eega kabajamee guyyooti lakkaa'amaniiru. Biyya keenyaaf biyyoota muraasa addunyaa keessatti immoo ayyaanni kun guyyaa muraasa booddee kabajama. Kanaaf biyya keenya keessatti jala bultii ayyaana kanaa keessa jirra jechuudha. Namooti baay'een gaaffii nu dhiyeessu ayyaanni kun biyyoota garagaraa keessatti guyyaa garagaraa maaliif kabajame gaaffii jedhu. Sagantaa keenya har'aa keessatti gaaffii kanaaf deebii kan ta'u sagantaa tokko qabna. Akkasumas immoo ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo kabajnu waan yaadachuun nuuf ta'u mata duree jedhuun qophii gabaabaa qophaa'es qabannee jirra. Faarfannaa garagaraas akkuma kana sinaffeerra hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nooliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo Roongeelaa ana roobsan makkootii faarfannaa kanaan gara sagantaa keenya isin jalqabaatti ceena.
gorsaan wajjin oola akkasaa miti namni haala laala nageenyi biyyaaf ta'u kasarraati fayyisaan kun abbaa nagayaati arraan magaalaa Daawit keessa dinqii ta'e si togeessa Yesuus Kiristoos yeroo ayyaaneffannu waa sadii yaadachuun gaariidha. Guutummaan addunyaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bifa adda ta'een ayyaaneffachaa jira. Ayyaanni kun bifa baay'ee ho'aa ta'een haa kabajamu iyyuu malee waggoota 2000 darban kana keessaa hiikasaa gadhiisaa waan adeemaa jiru fakkaata. Biyyoota dhihaa kana keessatti ayyaanichi daldalaa wajjin tokko ta'aa dhufeera kan jedhan baay'eedha. Warri oomisha isaanii gurguran waggicha guutuutti isa gurguratan irra gidduutti ayyaana kana inni isaan nagadatan harka baay'eetiin akka caalu ragaan dhugaa ba'a. Biyyan keessa jiraadhu kun Noorwee jedhamti. Noorwee biyya xiqqoo yeroo taatu baay'inni jiraattota isheetii walii gallisaa baay'ina uummata magaalaa Finfinnee irraa baay'ee waliin gatu. Heddumminni maallaqaa ayyaana kanaaf ba'u garuu danuu nama ajaa'iba. Guyyootii muraasa yeroo ayyaana kana maallaqni bittaaf gurgurtaa irratti dhangala'u waggaadhaa gara waggaatti guddachaa dhufe barana kiroonara biliyoona 58 galuusaatu dubbatamaa jira. Maddileen faayinaansii akka dubbatanitti gaafa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kabajuuf guyyaan 2 hafutti namni sa'aatiitti miliyoona 34 waa bituuf akka dhangalaasaa jiru beekuun danda'ameera. Wanti nama gaddisiisu immoo harka guddeessi maallaqa kanaa dhugaatii alkoolii bituudhaaf ba'uusaa televiziyooniin biyya kanaa atuun dubbatu dhaga'eera. Bituunis gurguruunis hamaan qabu. Garuu hiika ayyaana kanaa ergaa dhalootni Yesuus Kiristoos har'anuuf qabu garuu dagachuun nuuf hin ta'u. Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bittaaf gurgurtaa kennaa walii kennuu nyaataaf dhugaatii gaarii irras kan darbe hiika guddaa guutummaa ilmaan namootaatiif qaba. Hiikni inni tokkoffaanii jaalala. Waaqayyo gooftaan ilmaan namootaa cubbuutti akka hin banneef jedhe tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Ulfina waaqummaa isaatii irraatii gadi bu'ee nama ta'ee akka dhalatus godhe. Waaqayyo inni nama ta'ee dhalates qananiin biyya lafaarra kan jiraate yoo ta'u ta'in waa'ee cubbuu keenyaaf fannoo irratti lubbuu isaa dabarsee kenne. Kunis kan inni agarsiisu jaalala guddaa Waaqayyootiin ilmaan namootaa jaallatedha. Yohaannis 3:16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundumtu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Kun jaalala guddaa Waaqayyootiin nu jaallate kan nutti agarsiisu si'a ta'u akkuma Waaqayyo nu jaallate nutis immoo walii keenya akka jaallachuu qabnu sagalee Waaqayyoo nu abbooma.
yeroo ayyaana kana namootni akka wal beekanitti akka walitti siqanitti kennaa walii kennuudhaan jaalala isaanii ibsu. Garuu namootuma walitti siqnu qofa firootuma keenya michootuma keenya qofa gaafanna taanaan jaalala isa Waaqayyo jedhu bira ga'uun rakkisaa ta'a. Warra nun beeknetti jaalala agarsiisu warra badaa nun gaafanne iyyaafachuu barbaachisa. Keessumaa warra rakkina keessa jiran jajjabeessu warra hidhaman gaafachuu warra dhukkubsatan dubbisu warra haalli ittiin tolle immoo jajjabeessuudhaan jaalala Waaqayyoo mul'isuutu nurraa eegama. Isa beelee nyaachisu isa dheebotee obaasu isa daara baasuudhaan jaalala Waaqayyoo akka agarsiifnu ayyaanichi nu yaadachiisa. Warra gaddisiifne dhiifama gaafachuu warra itti gaddineef immoo dhiifama gochuudhaan jaalala isa Waaqayyoo fedhu agarsiisuutu nurraatii eegama. Sababiinsaa ergaan ayyaana kanaa inni guddaan jaalala waan ta'eef. Ergaan ayyaanichaa inni biraan immoo abdiidha. Abdii Waaqayyoo nu abdachiise jiraataa ta'uusaa ayyaanni kun nutti agarsiisa. Waa'een dhaloota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waggoota kuma baay'eedhaaf karaa raajota baay'ee akkuma dubbatamaa ture inni Waaqayyo ilmaan namootaa abdachiise yeroo isaa ga'etti immoo ni raawwate. Ergaa Phexros 1:1-20 irratti inni uumama biyya lafaa dura yaadaan qabame gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame jedha. Egaa yaada Waaqayyoo kana inni raajotaan dubbatamaa ture. Yeroo isaatti immoo akkuma abdachiifame ni raawwatame. Kun immoo abdachiisuun Waaqayyoo atuu hin raawwatamin akka inni nafne nu mirkaneessa. Egaa waa'ee dhalachuu Yesuusiif inni abdachiifame akkuma raawwatame waa'ee deebi'ee dhufuu isaatiifis inni abdachiifame raawwatamuuf jira. Abdiin keenya jiraataadha. Yesuus Kiristoos deebi'ee ni dhufa. Ergaa guddaa sadaffaan yeroo dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffannu yaadachuu qabnu yaada Waaqayyoo kan karaatti hambisu homtuu akka hin jirredha. Maatewos 2:1 irratti akkana jedha. Bara mooticha Heroodis Yesuus mandaraa Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti yommuu dhalate kunoo namootni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalem dhufan. Inni mootii Yihuudaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuti urjii isaa ba'a biiftuutii argine isaaf sagaduu dhufne jedhaniitu iyyaafatan. Heroodis mootichi kana yommuu dhagee inni raafame guutummaan Yerusaalemis duukaa raafame jedha macaafni qulqulluun. Heroodis kan inni ofiis raafame biyyas raase inni mootii ta'ee dhalatu kun teessoo koona saama jedhee waan yaadeef. Kanaafis waan hinaafeef barbaadee balleessuuf jedhe isa mootii ta'ee dhalate kana gaafa bira geessan kottaatiin attis natti hima anis dhaqeen sagadaafi jedheetu dubbate. Dhaqeen balleessa jechuusaa ture. Jarri ogeeyyiin sun garuu eega dhaqanii mootii Yihuudaa ta'ee isa dhalate fayyisaa ilmaan namootaa ta'ee isa dhalate sanaaf erga sagadanii booda akka sagalee Waaqayyoo Maatewos 2:12 irratti caafamee jiru gara Heroodisitti akka hin deebineef abjuutti waan ajajamaniif karaa biraa gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii agarra. Ittuma fufnee immoo kutaa kana yeroo dubbisnu Maatewos 2:13 irratti akkana jedha. Erga jarri biyya isaaniitti sokkanii immoo kunoo ergamaan gooftaa tokko abjuutti Yoosefitti mul'ate ka'ii mucichaaf haadha isaa fuudhiitii biyya Gibxiitti baqadhu. Heroodis mucicha ajjeesuuf waan barbaaduuf hamman sitti mutti achuma turii ittiin jedhe. Kun kan inni agarsiisu yaada Waaqayyoo mari'aan jalloota gufuu diinni karaarra kaa'u jibbiinsaaf hinaaffaan matumaa karaatti hambisuu akka hin dandeenyedha. Yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo har'as isa Waaqayyo siif kakate isanni siif akeeke isanni waa'ee keetiif dubbate eenyullee karaatti hambisuu hin danda'u. Waaqayyoonni sagalee isaatiif amanamaa ta'e seegee si gaggeessee lafa eebba keetiitiin si ga'a. Egaa ayyaana gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ayyaaneffannu waan gurguddoota sadan kanaa yaadachuun nuuf ta'a. Jaalala guddaa Waaqayyootti nu jaallate akkuma nu jaallates nutis walii keenya jaallachuu akka qabnu. Abdiin keenya jiraataa ta'uusaa Waaqayyoonni akka abdachiisuu isaatti nama ta'ee dhalate akkasuma akka abdachiisuu isaatti deebi'ee akka inni dhufu. Itti dabalees immoo yaada Waaqayyoo eenyullee karaatti hambisuu akka hin dandeenye hubachaa ayyaana dhaloota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos haa ayyaaneffannu. Ayyaana gaarii.
dhalatee ni gammanne urjii ba'aa biiftuu argine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne inni mootii saba hundumaa ta'ee dhalatee ni gammanne urjii ba'aa biiftuu argine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne kooti keenya banne warqee ixaanaaf kumbii mucichaaf kennine kooti keenya banne warqee ixaanaaf kumbii mucichaaf kennine waaqayyo baabira ilmi nuuf kenname ulaan nuuf saqame kenna caalu ilmi nuuf kenname barii nuuf bari'e yesus mootii waaqaaf lafa ta'ee dhalatee ni gammanne urjii ba'aa biiftuu argine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne inni mootii saba hundumaa ta'ee dhalatee ni gammanne urjii ba'aa biiftuu argine isaaf sagaduudhaaf hin dhufne hogoba waaqayyo faga gubbaatti nagaa namoota hundaaf hogoba waaqayyo faga gubbaatti nagaa namoota hundaaf hogoba waaqayyo faga gubbaatti nagaa namoota hundaaf reediyoo warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Erran isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Wakayono watanjira Nutanu galatara Elmes nufkena mera Humni moto masa Katetu saladura Mutanu galatara Elmes nufkena mera Humni moto masa Katetu saladura Kale sanni ture
darbee suma jiraata Boris darbee suma jiraata Boris darbee suma jiraata bara baraanis suma jiraata Ola qabamu ulfinaani Ola qabamu Ola qabamu mamaani Ola qabamu inni Akabajamu ulfinaani Akabajamu inni Akabajamu mamaani Akabajamu inni Dhuguma dubbachuudhaaf ayyaan dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torban lama miti guyyaa guyyaatti atoo ayyaaneffannee ittiin baay'eetu itti xiqqaata malee sababiin isaas Yesuus Kiristoos kan gaarummaa isaatiif eegumsa isaatiin guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti dhalatu waan ta'eef. Akkuma beekamu biyyootiin addunyaa hedduun ayyaana kana Deseembar 25 jechuunis guyyaa 13 fuuldura kan kabajan si'a ta'u har'a kan kabajan immoo biyyootii amantaa ortodoksii hordofan muraasa kan akka Raashaa, Serbiyaa, Yuukireenii fi Itoophiyaadha. Amantaan ortodoksii Giriikii keessatti bal'inaan kan hordofamu yoo ta'eyyuu warri Giriikii ayyaana kana bal'inaan Deseembar 25 yookaanis muddee 25 akka isaan kabajan beekama. Dhaggeeffattoonni keenya baay'een guyyaan dhaloota Yesuus Kiristoos maaliif biyyootii garagaraa keessatti guyyoota garagaraa kabajamuu danda'e gaaffii jedhu nu gaafatu. Gabaabaadhumatti deebiin gaaffii kana biyyootiin garagaraa kalaandara garagaraa waan hordofanii fi isa jedhu ta'a. Waldootiin ortodoksii bahaa kalaandara isaan hordofan irraatii kan ka'e ayyaanni kun har'a kabajamuu danda'eera. Biyyootii akka Raashaa, Serbiyaa, Yuukireen, Rumaaniyaa fi kan kana fakkaatan keessatti kalaandarri isaanii Girigooriyaan yoo ta'eyyuu waldaan garuu kalaandara Juuliyaanitti fayyadamti. Biyya keenya keessatti garuu waldaan ortodoksiis biyyichis kalaandara Girigooriyaanitti hin fayyadamanii kalaandara addaa kan kalaandara Juuliyaan irratti hundaa'e tokkotii hordofu. Kanaaf akka kalaandara kanaatti isaanis har'a kabaju jechuudha. Waa'ee kalaandaraa mee waa xiqqoo ishee haa jennu. Addunyaa kanarratti kalaandara gosa 80 ol ta'antu jira. Isaan kana hunda gosa gurguddaa sadiitti hiruun garuu danda'ama. Soolaar, luunaarii fi luunii soolaar jechuudhaan bakka sadiitti qooduun hin danda'ama. Soolaar jechuunis sochii aduu irratti kan hundaa'e, luunaar inni jedhamu immoo sochii ji'a irratti kalaandara hundaa'e si'a ta'u, luunii soolaar inni jedhamu immoo sochii aduuf ji'a lamaansaa irratti kalaandara hundaa'e jechuudha. Asmaroom Laggasaa bara 1973tti macaafa barreessan keessatti Oromoon kalaandara mataa isaatii akka qabuuf kunis sochii ji'a irratti kan hundaa'e yookaanis luunaar akka ta'e ibsaniiru. Kalaandarootni bara durii yookaanis pre-modern bara jedhamu keessaa kan akka Islaamic kalaandar akkasumas Buddhist kalaandarii warri jedhaman sochii ji'a irratti kan hundaan si'a ta'u kalaandarootni yeroo dhiyoo immoo yookaanis modern calendars warri jedhaman solar yookaanis sochii aduu irratti kan hundaanidha. Isaan kana keessaas akka bu'uuraatti kan ilaalaman kalaandaroota lamaanii maqaan isaanis Julian akkasumas Gregorian kalaandaroota jedhaman lamaani. Asirratti waan hubachuu qabnu kalaandarootni kun hundi amma civil calendars yookaanis immoo kalaandara hojii ta'anii hojjechaa jiru jechuu miti. Guutummaan addunyaa ammaa gara kalaandara tokkotti luucceffateetu haala wal fakkaataatiin bara lakkaa'a. Seenaa bara lakkaa'uu xiqqoo teellaatti deebinee gabaabaatti yoo ilaaluu yaallee dhalli namaa durii kaasee karaa garagaraa bara lakkaa'aa akka inni turetii hubanna. Jaanuwaarii 1 jalqabee Deseembar 31 kan xumuramuuf guyyaa 365 kan of keessaa qabu kalaandarri ittiin bara lakkaa'an garuu kan inni hojiirra oole dhaloota Kiristoos dura bara 45tti labsii mootichi Roomaa Juuliyees Qeesaar baaseen akka ta'e seenaan ragaa ba'a. Kunis kalaandara Juuliyaan isa jedhamu sana. Dhaloota Kiristoos booda waggaa isa 4ffaatti yaadni leepiir jechuunis waggoota 4 guyyaa tokko inni itti eedan mooticha Roomaa Awugistoosiin labsameetu kalaandarichi bal'inaan tajaajila kennuu itti fufe.
Kalaandar Juuliyaan kunis hanga bara 1582tti guutummaan addunyaa bara sanaa akka itti gargaaramaa ture ni beekama. Bara 1582tti Pope Gregory inni 13ffaan kalaandara Juuliyaanitti fooyya'insa barbaachisaa ta'e itti dabaluudhaan maqaa Gregorian Calendar jedhamuun akka inni hojiirra oolu taasise. Egaa kalaandaroota addunyaa lakkoofsaan 80 ol ta'an keessaati kalaandarri Itoophiyaa immoo isa tokko ta'uu isaati. Kalaandarri kun kalaandara isaa waldootiin kaatolikii bahaaf waldootiin ortodoksii Aleksaandariyaa itti gargaaramanii wajjin kan wal fakkaatudha. Akka seenaa irraatii hubannutti warri amantii ortodoksii biyya Masriitii gara Abisiiniyaatti fidan kalaandara kanas duukaa gara Itoophiyaatti fiduu isaaniiti. Kalaandarri kun akkuma kalaandara Juuliyaan waggaa 7 hamma waggaa 8tti kalaandara Gregoriyaanii wajjin kan wal gatu si'a ta'u kunis kan inni ta'e Luqaas 1:26-38 irratti isa barreeffamee jiru isa ergamtichi Gabriel Maariyaamitti waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos misiraachoo dubbate afaan Ingiliffaan The Date of the Annunciation jedhamee isa beekamu sana herreganii bara isaa baruudhaaf akkaataatti herregni isaa hojjetamu kan warra Gregoriyaaniif kan warra Juuliyaan garaagara ta'uu isaatu akka kalaandarootni kun lamaan waggaa hamma kanaaf wal gatan taasisee jedhama. Kalaandarri Itoophiyaa kalaandara Juuliyaan irratti kan hundaa'edha. Kalaandarri Juuliyaan garuu dogoggora qaba jedhameetu waan irratti walii galameef waggoota 450 fuuldura kalaandara isa wayyu Gregoriyaan isa jedhamuun bakka bu'e. Guutummaan addunyaas kan hubachuudhaan kalaandara kana fudhateetu attiin hojjechaa jira. Addunyaa keenyarra biyyoota 196tu jira. Isaan kana keessaa har'a biyyootiin 192 kalaandara wal fakkaataa Gregoriyaanitti fayyadamu. Biyyootiin 4 garuu ammayyuu waggaa 480 booda kalaandara biyyootiin biraattiin fayyadamnetti gargaaramaa jiru. Biyyootiin kun arfan tokkoffaan Afgaanistaanii, lammaffaan Iraanii, sadaffaan Saawud Arabiyaa si'a ta'u biyyi afraffaan Itoophiyaadha. Afgaanistaanii fi Iraan Persian kalaandara jedhamutti kan gargaaraman si'a ta'u Saawud Arabiyaan kalaandara Islaamii kalaandara jedhamutti fayyadama. Itoophiyaan immoo kalaandara Ortodoksiitti gargaaramaa jirti. Itoophiyaanis kalaandara guutummaan addunyaatti fayyadamu kana fudhattee kan itti fayyadamtu yoo milaataa inni jedhu gaaffii hunduma keenyaa si'a ta'u guyyaan ayyaana dhaloota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos garuu maaliif guyyoota garaagaraa irratti kabajamuu dandeessa jedhuuf deebiisaa hubannaa hamma tokko argattanitti ni amanna. Ayyaana gaarii. Barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanii hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanii hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u sagaleen dhufee qaamaan mul'atee inni fayyisuu Yesuus sanatee sagaleen dhufee qaamaan mul'atee. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenyaa gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenyaa rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin